Menno duga gabaaba guyyaa kana isinitti maa oduu wajjinan sira isabaati. Rakkoo maallaqaa Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu ragaaleen mul'isan. Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti gatii maallaqa isaanii haalaan gadi bu'ee keessaa ishee tokko ta'uu ragaan Traveled Currencies Project irraa argame ni mul'isa. Amajjii bara 2022 irraa eegalee gatiin maallaqaa Itoophiyaa doolaara Ameerikaa waliin qabu 40% gadi bu'ee jira. Daayirektarri piroojeektichaa Steefan Hanken barreeffama tibbana Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin rakkoo dinagdee biyyattii sababa hooggansa biyyattii irraa madda jechuun qeeqaniiti jiru. Akka Steefan Hanken jedhutti biyyoonni adda addaa maallaqa biyya isaanii akka hin tasgabbaa'in taasisan jedheef sababoota kan akka rakkoo bulchiinsaa waraana biyya keessaa fi qoqqobbii dinagdee isaanirra kaa'amedha jedhaniiti jiru. Oduu keenya itti aanuun dhaabbanni guddaan dogoggoruu dugdaa dinagdee Itoophiyaa Itiyoo Telekoom olaantummaa garee tokko qofaan dhuunfatamuun faallaa federaalizimii deemaa jira jechuun qaamoleen garaagaraa ibsaa jiru. Dhaabbatichi faallaa sirna federaalizimii qofa osoo hin taane sababa garee tokko qofaan dhuunfatameef dinagdee biyya sanii laaffisaa akka jiru himameeti jira. Tibbana dokumentiin miliqee ba'e tokko akka ibsutti Itiyoo Telekoom guutumaan guututti dhalattoota biroo osoo hin makatin dhalattoota saba Amaaraati qofa akka geggeeffamaa jiru mul'isa. Itiyoo Telekoom dhaabbata madda dinagdee biyya Itoophiyaatti osoo jiru olaantummaa saba tokkootiin geggeeffamuun haqa akka hin taane kanneen OMN wajjin turtii taasisan ibsaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa finxaaleyyii Amaaraa uummata irratti raawwatuun ajjechaa qeerraa buqqisuu fi qabeenya saamuu isaanii osoo beekuu callisee ilaaluun garee finxaaleyyii kana deeggaraa jiraachuu agarsiisaa jiran jiraattonni lixa Oromiyaa. Finxaaleeyyiin Amaaraa torban darbe godina Wallagga Baanaa Kiiraamuu ganda waastii weeraruuf lola banan uummanni ofirraa qolachuun deebisus waraanni mootummaa waan nagaa uummataa eeguu fakkaatanii finxaaleeyyii Amaaraa uummata waraanaa oolanii galan callisanii ilaalaa turan jedhan. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen wal gurmeessuun lafa Oromoo gandoota akka Baagin, Caffee Guddinaa, Margaa Jireenyaa fi Siree Dooroo weeraranii qotachaa akka jiranii fi waraanni mootummaa xaa'oo fi shaqaxaawwan adda addaa dhiyeessaa fi jiraachuu himu. Gandoonni baadiyyaa aanaa Kiiraamuu ganda waastirraa kanaaf faannoon weeraramanii jiru jechuun mootummaan yoomillee kaayyoo humnoota kana ittisuu osoo hin taane qumaara siyaasaa garee kana waliin hojjechaa jira jechuun himatu. Oduma walqabateen Oromiyaa lixaatti sababa haleellaa finxaaleyyii Amaaraatiin uummanni qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqee beelaan miidhamaa jiraachuu himan. Uummanni godinaalee Horroo Guduruu Wallagga Baarraa finxaaleyyii Amaaraan qe'ee isaanii irraa buqqaafaman beela dabalatee gaagama namoomaaf saaxilamuu himatu. Sodaa nageenyaa beela bakka jireenyaa dhabuu tajaajila fayyaa dhabuu rakkoowwan walxaxaaf akka saaxilaman buqqaatonni kunneen himaniiti jiru. Mootummaan finxaaleyyii Amaaraa ganda keessa socho'uun lolaa jiran yoo ittisee nageenya waaraa buuse malee qe'ee isaaniitti deebi'uun akka hin dandeenye jabeessuun dhaamaniiti jiru. Oduu biraatiin manni maree federeeshinii guyyaa kaleessaa walgahii idilee geggeesseen Itoophiyaa keessatti naannoon 12ffaa naannoo kibba Itoophiyaa jedhu akka hundaa'u murteessee jira. Kanneen naannoo murtaa'e kana keessa seenan kana dura naannoo sabaa fi sablammootaa fi ummatoota kibbaa jedhamu keessa kan turanii fi akkasumas godinoota 6 fi aanaalee addaa 5dha. Naannoon duraanii saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa jedhamu akka itti fufuus ibseeti jira. Akka manni maree federeeshinii ibsetti godinoonni Geede'oo, Walaayittaa, Gaamoo Goofaa, Koonsoo fi godinni kibba Oomoo naannoo haaraa keessa jiru jedheeti jira. Oduu maddeen alaa arganneen Suudaan kibbaa yeroo jalqabaatiif filannoo geggeessuuf murteessite. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir filannoo biyyattii baay'ee barfatee ture bara dhufu ni geggeeffama jedheeti jira. Pirezidaantii Kiir filannoo ergaa biyyattii walabummaa labsatteen booda kan jalqabaa ta'e kanaan filamuuf akka dorgoman himaniiti jiru. Hanga ammaatti dorgomuuf fedhii akka qabu kan ibse kaadhimamaan biraa kan hin dhagahamne yoo ta'u itti aanaa pirezidaantii jalqabaa garuu Riik Maachaar akka dorgoman ni eegama. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaata. Bal'ina isaa oduu galgalaa keessaa argattu ammasittuu turtii gaarii.